Ashamaa harka fuunee akkam jirtu hordoftoota barnoota herregaa kanneen chaanaalii yuutuubii barsiisaa Jamaal har'aan tana barnoota herregaa kutaa jaaffaatiin qabadhee isiniif dhiyaadhe. Egaa barnoota herregaa kutaa jaaffaa boqonnaa tokkoffaarraa eegallaa. Boqonnaan tokko hiramummaa lakkoofsota hundaa ja'a. Egaa hiramummaa lakkoofsota hundaa kan jiru kana jalatti immoo maal barannaa qabxiiwwan as jala jiru. Qabxii meeqa maal mata duree maalii qaba kan jiru yoo ilaalle qabxii takka tuqaa takka yoo fudhanne lakkoofsota guutuu fi maangoo lakkoofsota guutuu fi maangoo guutuu guunneetuma haa barreessinu fakkeenyaaf lakkoofsota guutuu fi maangoo takka tuqaa lama irratti ammoo mata dureen jiru yaadrimee hiramummaa seerota hiramummaa yaadrimee hiramummaa akkasuma seerota hiramummaa kana ilaalaa jechuu qabxii takka tuqaa lama jalatti yaadrimee hiramummaa fi seerota hiramummaa kan jiru ilaallaa. Akkasuma takka tuqaa sadii irratti hiramootaa fi hirmaattota hirmaattota kan jiru qabxii takka tuqaa afur irratti ammoo hojiirra oolmaa yaadrimee hirmaataa walii guddichaa fi hiramaa walii xiqqichaa hojiirra oolmaa jechuudha. Hojiirra oolmaa hiramaa yookiin hirmaataa walii guddichaa fi hiramaa walii xiqqichaa kan jiru qabxii afran kana qabaa jechuudha. Qabxii afran kanaa kan nuti ilaallu. Egaa mee tokko tokkoon haa ilaallu. Lakkoofsa guutuu fi maangoo kan jiru akkamii yoo jenne lakkoofsa guutuu kanneen nuti jennu lakkoofsi guutuudha kan nuti jennu. Egaa guutuu lakkoofsi tokko haftee malee lakkoofsa lamaaf adda qoodama. Gaafa lamaaf yoo adda qoodame lakkoofsa guutuu jedhama. Lakkoofsi guutuun kanneen dhumti isaa 0, 2, 4, 6, 8 dhuma digitii mana tokko irratti lakkoofsota kana qabaachuu qabaa jechuudha. Lakkoofsi tokko guutuu jechuudhaaf fakkeenyaaf lakkoofsa guutuudha yoo jenne 38,970 yoo jenne dhumarratti 0 qaba waan ta'eef lakkoofsi kun lakkoofsa guutuu jedhama. Ammallee dhuma isaarratti 38,970 yoo jenne lakkoofsa guutuudha jechuudha. Dhuma isaatiin 2 qaba waan ta'eef. Akkasuma bakka kanatti 4 yoo ta'e lakkoofsa guutuu dhumarra jira waan ta'eef lakkoofsi kun lakkoofsa guutuu jedhama. Akkasuma dhuma isaarratti 6 yoo qabaates lakkoofsi kun lakkoofsa guutuu jedhama. Akkasumallee dhumarratti 8 yoo qabaate lakkoofsi kun 38,970 fi 8 jedhu kun lakkoofsa guutuu jedhama jechuudha. Inni biraa lakkoofsa maangoo akkamiiti? Lakkoofsi maangoo lakkoofsi dhuma digitii isaa irratti digitii mana tokko irratti takka 3, 5, 7,
9 lakkoofsi dhuma digitii mana tokkee isaa irratti lakkoofsa kanneen qabu lakkoofsa mangoo jedhama. Kunis lakkoofsi mangoon haftee malee lamaaf hiramuu hin danda'u yookiin bakka lamatti addaan qoodamuu hin danda'u jechuudha lakkoofsi mangoon. Fakkeenyaaf 97,450 takka yoo jenne dhumti isaa takka waan ta'eef lakkoofsa mangoo jedhamaa jechuudha lakkoofsi akkanaa kun. Egaa 97,453 yoo jenne ammallee lakkoofsa mangoo, lakkoofsi kun lakkoofsa mangoo jedhama. Dhuma isaa irratti 5 yoo goonellee lakkoofsa mangoo jedhama. 97,457 yoo jennes lakkoofsi kun lakkoofsa mangoodha. Akkasuma 97,459 yoo jennellee lakkoofsi kun lakkoofsa mangoodha jechuudha. Egaa mata duree lakkoofsa guutuu fi mangoo kan jedhu asumarratti gabaabsinee bifa gabaabaa kanaan yoo qabattan haala gaariidhaan hubattanii je'eetii yaada. Yerootti aanu mata duree yaadrimee seera hiramummaa, seerota hiramummaa kan jedhu hanga walitti deebinutti har'aaf asumarra dhaabnaa. Nagayaan nuuf tura.